hordoftoota kabajamtoota keenya warreen addunyaa mara irratti argamtan bakkaaf kallattii jirtanii nageenyi kabajni jaalalli isiniif haa baay'atu. Eegaa maarree guyyaa har'aan tanaa kanaas walitti deebinee jirra. Eegaa maarree kallattichuma viidiyicha kun isin qaqqabeen mallattoo subscribe isii jettu san tuqaadha akkasuma jechuudha. Mallattoo ishee bilbilaa san tuqaa isin jechuu barbaanna. Eegaa maarree guyyaa har'aan tanaa kanaas walitti deebinee jirra jechuudha. Akkuma beekamu mata duree kanaan dura eegale tokko osoo hin xumurin karatti dhiiseetiin ture. Mata duree san waliin xumurraa jechuudha. Gaarummaa dhalootaaf yaadu isa jedhu osoo hin xumurin karatti dhiisee ture. Egaa maarree gaarummaa dhalootaaf yaaduun hangam akka barbaachisu wajjin haa hubannu. Waa'ee Neelsan Maandeellaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa kaaseetiin ture jechuudha. Neelsan Maandeellaa jechuun nama jabaa Afrikaa qofa osoo hin taane addunyaa kanaaf fakkeenya ta'aa turedha jechuudha. Mana hidhaatii yommuu bahu jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha namtichi mana hidhaa keessatti roorroo garaagaraa irra gaggeessaa ture. Mata duree kanaan duraa keessatti kaaseetiin ture jechuudha. Egaa maarree kallattumaan mana hidhaatti turtii waggaa 27 booda yeroo mana hidhaatti bahu Neelsan Maandeellaa maal dubbatee ture? Ani kallattiidhaan mana hidhaa kanaa yoon ba'ee diinota kiyya yookaan warroota hammeenya natti yaadan anis hammeenya irratti yaade sababni hin qabsaa'eef wanni hin qabsaa'eef garaagarummaa isaanii hin qabdu jedhee murteesse jechuudha. Egaa maarree akka tasaa jechuudha Neelsan Maandeellaan aangoo Afrikaa kibbaa keessatti qabate jechuudha aangoo pirezidaantummaa kanaan booda jechuudha guyyaa takka eegdota isaa yookaan gaardii isaatiin hottaa bakka irraa nyaata nyaannu jedhee reestooraantiitti imalan jechuudha nyaata manaa dhisanii haa ta'u malee garuutu yeroo bakkee dhaqan jechuudha namticha adii gaafa Neelsan Maandeellaan mana hidhaa keessatti hidhama namticha yeroo inni bishaan dheebadhee bishaan naaf jedhu fincaan fuula isaa irratti fincaanaa ture san argee jechuudha eegdota isaa yookaan gaardii isaatiin namticha kana na yaamaa jedhee Neelsan Maandeellaadhaaf akka yaaman ajaje jechuudha. Egaa maarree kallattiin namticha yeroo yaamamu jechuudha Neelsan Maandeellaan haloo san akka waan baatutti sodaachaa ture jechuudha yeellaa ture. Haa ta'u malee garuutu Neelsan Maandeellaan haaloo akkasiisan baachuuf keessan qabu nyaatota Neelsan Maandeellaan faan affeeranii nyaata wajjin nyaatanii akka nama mataa qaqqabee jechuudha yeellaa nyaata wajjin nyaatee ture jechuudha. Egaa maarree erga nyaata wajjin nyaate booda kallattumaan ka'ee fote jechuudha nyaata isaa nyaatee gaddaa. Neelsan Maandeellaan amma gaafii gaafatanii jechuudha gaafitoonni isaa namtichi kun silaa fayyuma qabaa jedhanii gaafii gaafatan. Neelsan Maandeellaanis maaliif jettan jedhee gaafate gaardota isaa deebisee yeroo nyaata nyaatu maaliif kana gad jedhee ta'a maaliif gadda jedhanii gaafatan. Tole jedhee deebisee Neelsan Maandeellaan fayya qabda garuutu waggaa 27 amma hidhaa keessatti hidhamee ture san yeroo na bishaan naafiti jedhee yeroo na uleen tumamee dadhabee beelee inni fincaan isaa fuula yeroo na fincaanaa ture jedhee deebiseef gartanii hammeenyi inni dhaloota irratti yaade garuu Neelsan Maandeellaan deebisee hammeenyi san isarratti iyyaanne jechuudha. Kanaaf namtichi san odoo silaa gaafas gaarummaa Neelsan Maandeellaatiif hojjete afeerraa kabajaa afeeramaa jechuudha. Kanaaf guutumaan guututtu wantoota hojjennu keessatti gaarummaa dhalootaaf yaadnu. Yoo irraa hammeenya dhalootaaf yaadde hammeenyi sun dhalootaaf osoo hin taane ati mataa keetiif guyyaa boru akkas eeggatu beekamaadha. Yoo ati har'a gaarummaa dhalootaaf yaadde gaaromini guyyaa boru akkas eeggatu shakkita kan qabu jechuudha. Kanaaf Neelsan Maandeellaa irraa waan gurguddaa akka hubatan abdiin qaba. Mata duree kanaan duraa keessatti kaaseetiin ture warri asirraa argitan of duuba deebitanii mata duree jalqabaa irra ilaaluu dandeessanii turtii gaarii isin jechuu barbaada. Kallattii viidiyicha kun isin qaqqabeen subscribe like share godhaa isin jechuu barbaada. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya turtii gaarii bakkaaf kallattii jirtanitti.